jette titirifte ballooduma lugooti jette titirifte ballooduma lugooti kudhaama tokko wal jaalatee nu lamaanii abbaani naafte akkaaritu karraani maaluma feen wal argannaan nu lamaanii abbaani naafte ofaararraaftu funyooni. Kudhaama tokko wal jaalatee nu lamaanii abbooni naafte akkaaritu karraani maaluma feen wal argannaan nu lamaanii abbaani naafte ofaararraaftu funyooni. Ayyee ashamaa harka fuunee daawwattoota keenyaa kun daawwachaatti kan jirtanii gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa haaluma wal fakkaatuun walaabuu intarteementii tafarii yuutuubiidhaan kan isiniif darbu qophii addaati. Qophii addaa keenya guyyaadhaan immoo keessummaa qabna. Sagalee jalqaba irratti dhageessan weellisaa Muktaar Usmaan Sheekaa waliin as magaalaa Lakkuu Miniyaapolis keessatti Osfaanaa waggaa 25ffaa irratti qooda fudhachuudhaaf argame. Nun immoo paarkii keessatti arganneetoo waliin dubbii taasisaatti jirra. Maarreen qophii keenya keessatti murannoo haaluma wal fakkaatuun gahee artistiin haaluma wal fakkaatuun aartiin qabsoo Oromoos ta'e eenyummaaf maalummaa Oromummaa ibsuu qabu keessatti bal'inaan kan dubbannu ta'a. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Muktaar anaa dhufu. Anaa. Ayyee deebii kanaa beektaa jechuudha sirriitti. Maarreen daawwattoota keenyaa yeroo adda addaa namoonni anaa dhufu jedhamanii wayita gaafatamanii ana kan jedhudha deebiinsaa baga nagaan na eegdee yogguu jedhamus namoonni yogguu deebisan qaba. Maarreen garaagarummaan keenya miidhagina keenya jennee kallattiidhaan mee jette maal hamii wayiitu jira moo maal jetteen kee? Jetteen sirba waggaa 17 dura akkana barreesse namni wal jaalate tokko agartee erga wal jaalatee wal barbaade jette yookiin oduu hamii kuttuuf jedhee akka waliin dhabne waan akkasii irratti hojjechuu barbaadeeti. Jireenya hawaasaa keessa waan jiruuf namni wal jaalataa namni jidduu seenee adda kutaa yookaan immootu namni akkana naan jedhaa namni akkas nuun jedhaa akkas naan jedhanii jaalala qofaafis odoo hin ta'in warra jaalallee wal jaalate qofaafis odoo hin ta'in namni akka obboleessatti waliin jiraatullee obboleessaaf obboleettii hiriyyaa wal jaalatullee abaluun kana jedhee abaluun jedhee akka wayita namni waan akkasiitii wal dhabu nan argaa. Kun egaa waan sammuu kiyya keessa dhufe akka nama aartii tokkootti waan kana maaliifan irraan hojjenne jedhee akkasitti waggaa 17 dura mata duree arge. Sirbi kuni walaloo isaa barreessuu dadhabe. Walaloowwan achi keessaa gadi amma jedhu san mata dureedhaa boodan ka jiran. Qabiyyee kee keessatti dubbii kee dammaan qabee keessumaa abbaan barbaadde ofaarra raaftuu kan jiru faadha kan achi keessatti kaaste. Dubbiin kun akkami maal xiqqoo ishee dheekkamsan fakkaatu? Hin fakkaata. Namoonni na gaafatan illee jira sila haqaaritu mukarraanii ofaarra raaftu funyoon ite jettu safuu waan dabarte aan cabsite fakkaatu jedha. Haqaaritu jechuun haa dabartu haa deemtu fagaattee haa deemtu. Nurraayyuu fagaattee haa deemu gara fagoo haa deemu jechuudha. Yoommoo wal jaalachuun kenna isa aarse filannoo isaati haa du'uuyyuu ofaa fannisu yoo waan godhu dhabe. Waggaa 17 fuuldura waan jaallattee qabda moo seenaan kun seenaa keerratti kan hundaa'e moo seenaa nama sadaffaati? Lakki. Ani akkasitti waan jaalala illee na cinqee walaloo itti barreesse hin qabu maaliif akka wati beektu ani ijoollummaa kiyyarraa sirbaa taphadhaa namni na jaalata anillee nama jaaladhaa karaa saniin rakkoo baay'ee hin qabu. Akkanumatti hawaasummaarraa sammuun kiyya jireenyuma hawaasaa jireenya jaalala jidduu jiru rakkina jaalala jidduu jiru maaltu jaalala miidha ka jedhurraa kan ka'e mata duree kana fidee waliin rakkadhe waggaa 17. Achi gaafa akka carraa ta'ee biyya dhaqu wallisaa Oromoo beekamaa gara walaloo 300 ol dhaloota ammaa kana barreesse. Atiin gara 250 jedhee inni namni kun Ibrahim Tirrii jedhamee beekama.
sirboota hedduu wallistoota jajjaboodhaaf illee barreessee jira. Inni hiikoo ta'uu danda'a jedhanii isa naa waamanii sa'a lama keessatti walaloo kana akkasitti barreesse jechuudha. Hamattuun jettee kanaaf waan isaa waliin deemu sanirraan immootu akkitti ani barbaadu tinaa barreesse kaawwan walaloo anillee xiqqoo itti dabalee walaloon hajmi ta'e lama kiyyaa kana taati akkasitti sirbe jechuudha. Viidiyoo kana kan waraabde keessumaa immoo ofii kee gama Norway Oslo osoo jirtuudha gara sana deemtee kanatti immoo weelluu kana biyya keessatti waraabuu dandeessa. Iddoo sanoo maaliif waraabbiidhaaf filatte? Eessattis waraabdime? Bakkeen itti waraabe Ada'aa Bargaa naannoo Ada'aa Bargaa qarree mogor gubbaatti waraabe. Reejjii bakka jedhan Okodaa bakka jedhanitti waraabe. Bakkeen suni naannoon suni yoo lafa saasii achi argitee jiraate akka malee garaa nama nyaata. Keessattuu ergan biyyaa bahee jedhee lafti suni ija dura na deema. Ammallee viidiyoo isaa argitee jettu biyya keessi yaadachiisaa keessattuu nama ijoollee baadiyyaatti dhalataniif baay'ee biyya kee akka yaadatu si godha. Koomentii namni naa kennu irratti iyyuu namoonni bilbilaan, iimeeliin sirbicha irratti illee koomentii kan godhan yeroon argu namni waan itti dhalatte naannoo itti guddatte gaara sana argita. Walaloon sunirra jecha haboote moo garba gurraacha si eegaa namooti hoo akkana goote si beekaa jedha. Bakkee ani dhaabbadhe san garbi gurraachi illee achumaani abooteen illee naannoo faguma sanirraa mul'ata. Kuyyuun gama sanitti mul'ata. Bakkee ani irra dhaabbadhee sun immoo naannoo Ada'aa Bargaati. Meettan illee achuma. Bakka bareedaa tokko. Kana jechuun sirbi kee meettaa gamaa kan jedhuu fi dhimmi jetteen kun seenaa walitti fidu jiraachuudha bakka waraabbii isaas haa ta'u seenaansaa. Lafti ani irra waraabe achi. Ijoollee meettaa gamaa kan jedhu immoo sirba biraati waan biraati. Meettan garuu biyyaan itti guddadhe biyya akka malee jaaladhu tokko biyya akka malee jaaladhu biyya ummata jagna ummata agartee safuu beeku ummata duudhaan bulu. Jagna keessattuu yeroo ammaa kana immoo jagnummaa isaanii akka malee mirkaneessaa jiran achitti guddadhe. Madaaliin jagnummaa maal akka ta'e beektaa? Dhugaadha jettee dubbachuun odoon ebeluun na bira jira ebeluu kiyyaaf namaaf jettee madaaliin jagnummaa dhugaadha jettee dubbachuu fi dhugaarratti cichuun jagnummaadha. Baay'ee gaarii tole daawwattoota keenya egaa nu caqasaatti kan jirtanii Afgaa fi weellisaa Muktaar Usmaan Sheekaa waliin as magaalaa Lakkuu bakka paarkii keessa teenye taasisaatti jiru. Turtii keenya keessatti immoo irraa barachuudhaan akkasiin itti bohaartan abdii guddaa qabna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan jedha. Ani Tichaa Guddataati. Gama teknikaan kan nu waliin jiru immoo Tafarii Adireeti. Awwaash Awutoorraa jechuudha. Turtiin keessa nu waliin haa ta'u. Mee waan tokko kaasteetta dubbii kee keessatti. Ani jagnummaa kan jedhuu fi wanna sanatti immoo cichoominaan itti dubbachuudha kutannoodha kan jedhu kaasteetta. Yeroo adda addaa egaa dhimma kanaan wal qabatee waan tokko siif kaasa. Tibba kana waa'een kee marsaalee hawaasummaa irratti baay'ee ka'a. Torbanuma madabarsine kana keessa. Kana qofa osoo hin taane wanti kun immoo amala keedhas kan jedhu namoonni kaasan jiru. Mee Muktaar Usmaan kun amala maalii qaba jireenya isaa keessatti? Fakkeenyaaf yeroo darbe yogguutti namni shubbisaa weellisaa dhiichisaa jirutti muummichi ministeeraa Itoophiyaa gaafa gara biyya keessanii imalanii daawwannaa taasisanii namoonni baay'een immoo harka rukutaa turanitti ati galma keessaa waa'ee jaarmiyaa isaaniin deeggarree waa'ee adda bilisummaa Oromoof wantoota biroodha kanatti kaastu. Inni kun namoota gidduutti gaaffii guddaa kaaseera. Namoonni gariin yaada sana mormuu gariin immoo leellisu. Haa ta'u garuu wanna sana gaafachuu dandeessita. Gaaffichas yoo nu yaadachisuu dandeessa. Galatooma ani maqaan kiyya Muktaar Usmaan jedhama biyya Noorwee magaalaa Osloo jiraadha. Ammallee akkaatuma bara 91 itti jalqabdetti wanni mul'atu deemaa jira. Adda bilisummaa Oromoo keessattuu isa asmaraa jiru san waliin walii galtanii hiikuu hin dandeettan taanaan qabsoon kuni wanta dhaabbatuu miti. Adda bilisummaa Oromoo isa asmaraa jiru san waliin dhiiga ilmaan Oromoo hundatu waliin jira. Laphee ilmaan Oromoo hundatu waliin jira. Kana hiikuuf maal maltan obbo Lammaa fi obbo Abii kana isin gaafadhaa galatoomaa. Sana qofa miti. Yeroo madhiyoo kana tibba gareen Jawaar Mahammed faa daawwannaadhaaf sagantaa galatoomaa Awurooppaa keessa deemanittis ammas waltajjiirra cinaa teessee osoo jirtu gaaffii gaafattee Itoophiyaan hin jigdii
mootummaa mitii ka jigu biyyatu jigaa gaafa biyyi jige akka Siiriyaa fi akka Liibiyaa taanaa jedhee jecha nama sodaachisu tokko dubbachaa jira. Itoophiyaan kun yoo diigamte Oromoodhaaf kan irraa dhooguu danda'u ka humna ta'ee ulee qabatee irraa dhooguu danda'u akka ani amanutti ilaalcha kiyya kuni waraana bilisummaa Oromoo WBOtu Oromiyaa tanarraa dhooguu danda'a jedhee namana. Kana qofa miti tibba kana immoo marsaalee hawaasummaa irratti gaaffii siif dhiyaate tokkodhaaf bifuma wal fakkaatuun yogguu gaaffiidhaan deebistutu taajjabamaatti ture. Mee Muktaar Usmaan kun amala akkamii qaba? Kan namoonni beekuu qabani? Baay'ee nama chaalenjii godhaa nama rakkisaa jedhu namoonni. Ati hoo maal of jetta? Ani namuma Oromoo tokko wantan jaaladhu keessaa waan natti hin fakkaatin tokko waan naan galin tokko abbaa waan saniin deemu yoo arge bira dhaqee abbaa san gaafachuu jaaladha. Waan namni sun jedhu san irraa malee namicha san irraa rakkoo hin qabu. Uumama kiyyatti jechuudha. Nama duuba taa'ee wanta namicha san duuba dubbadhe fuulduratti illee dubbadha. Bakkeen ani itti guddadhe lafti ani irraa dhaladhe akkitti abbaan kiyya na guddise lafti ani hawaasni keessatti guddadhe dhugaan sabni Oromoo qabu kun walitti dabalame akkan nama waan natti fakkaate tokko nama gammachiisuuf jedheen dubbadhu nama gammachiisuuf jedhee waan nama komachiisuun godhu waan naan galin tokko naan galle jedheetuman dubbadha. Kanaafi yeroo muummichi ministeeraa jedhanii biyya Minisootaa kana dhufe anillee akkuma carraas dhufee ture ilmi namaa hundi harka isaa rukutu akka inni balaa kanatti nu oofu warra balaa ganna 28 nu fixaa bahe Tigreedhaaf yookaan mootii TPLF harka ta'ee maqasii ta'ee nu muraa bahe karaa masakee nutti fide jarumtu sun jijjiirama jedhanii wayita nu fuuldura bahanii Oromoo marti harka rukutuuf warri akka galgalaa mormaa turan ganama wayita namni harka rukutuuf jechuudha. Namoonni dhageettii guddaa qaban wayita harka rukutanii no jarri kun warra nu ajjeesaa bahee rakkoo Oromoo ka hiikuu dandeettan dhaaba Oromoo adda bilisummaa Oromoo ka jedhamu kan ilmaan Oromoo bahaadhiyaa kaabaa kibbaa hooggansa tokko jalatti deemanii qabsoodhaaf waggaa 40 ol jalatti qabsaahan irratti du'an haala jira yeroo sanas maraa jiranii hin galle dhaaboliin Amaaraa hedduun galanii jiranii namoonni adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqan galanii jiranii dhaabni kun yoon galin dhaaba kana waliin galuu qofa miteettanii rakkoon jiru Oromoo waliin rakkoo Oromoo kana waliin hiikuuf dhaaba kana waliin haasawuu qabdanii yoo san Oromoon isiniin araaraba kanan gootan taanaan jedheen illee jechi suni jiran mallee taanaan gootan taanaan abadan Oromiyaa keessallee nagaan hin jiru aangoon keessanillee kan nagaan ta'u. Tole dhimma siyaasaatti dhufnaa garuu erga kaastee gabaabsitee makkanaa kaastu kan hin barbaadu addi bilisummaa Oromoo ABO'n biyyatti galeera. Haa ta'u ammallee biyyittiin nagaan qabdu raafama guddaatu jira. Tarii dhimma kana gara boodaatti naaf kaasuu dandeessa garuu gabaabsitee akka naaf kaastu kan hin barbaadu akka ijjennoo keetti yoo ABO'n biyyatti galee nagaan kan bu'u jetteeti yaadde moo maal ture amma soo nagaan hin jiru biyya sana keessa isa kanaaf immoo mootummaan qaama ABO yookiis immoo waraana bilisummaa Oromoo akka sabaatti mata waan ta'eef. Wanta ani jedhe keessaa beektaa biyyatti galanii waliin teettanii haasoftanii rakkoo Oromiyaa fi rakkoo biyya sanii waliin yoo furtan waliin teettanii haasoftanii yoo furtan isaan waliin haasoftanii yoo furtan kana jechuun teettanii walii galtanii Oromiyaa fi biyya sanii waan tolu yoo waliin haasoftaniidha. Odoo jarri kun jara ABO's ta'ee jaarmaya biraallee walumatti qabanii seeraan waliin haasayanii balaan kun hin dhufu. Kanan ani jedhe taa'atii wanni Oromoof Oromiyaaf malu dhugumaan jijjiiramtanii jirtan taanaan dhugumaan OPDO'n kaleessaa sun agartee ka wayyaaniif nu ajjeesaa turtan sun dhugumaan jijjiiramtanii taanaan dhaaboota siyaasaa Oromoo waliin keessattuu ABO waliin haasayaa jedhanii rakkoon isumaayyuu ammallee ka deeme odoo haasa'anii jiraatanii rakkoon kun
wal dorgommii aangoo ka sagaleedhaan wal dorgomanoo ta'e ummanni Oromoo akka deebi'ee jaran filanne nan beeka ture dhibbarraa dhibbatti. Akka inni oppidiyoon filanne nan beeka ture. Namni abbaa isaa ajjeese, nama obboleessa kee ajjeese, nama ganna 24 eenyummaa kee lafarraa balleessee ergamtuu TPLF ta'ee nu fixaabee oppidiyoodha. Namni oppidiyoo filatu iman jirre qeerroo 5,000 snaayiperiidhaan fixe deebi'ee uummanni Oromoo akka hin filanne nan beeka ture yeroo sana. Dhimmi maree keenyaa dhimmoota aartii irratti dubbachuuf garuu dhimmi Oromoof Oromiyaa kunis miila nu fageessee xiqqoo ishee fagaannullee yoo akkas ta'e amma aangoorra kan jiru ati qaama jijjiirame moo oppidiyoo mata aangoorra jira jettee amanta? Oppidiyoo maqaa jijjiiratte jira. Kanaaf Oromoon aangoorra hin jiru jettee? Oromoo tokkaa Oromoon aangoorra hin jiru. Abbaan fedhee kana hin amana. Oromoon aangoorra hin jiru. Doktara Abiyyi Oromoodhaa bara. Ani akkam la namatu aangoorra jira. Namni aangoorra maa yoo na gaafatte bara TPLF malee Haayila Sillaaseen Oromoo Tafarii Mokonnin Guddisaa aangoorra ture. Mangistuun Oromoo jeneraalonni isaa harki 98 Oromoo. Isa faa keessatti Oromiyaa guutuu kabilchaa turan ilmaan Oromooti. Sistamichatu kan Oromooti miti. Oromoon aangoorra bahee jechuun waan isaa tolu ofiidhaa tumatee ofiidhaa tolfatee isa jalatti bulee nama waan san isaa eegu gaafa godhate Oromoon aangoorra jiraa jira. Baay'ee gaarii. Tole daawwattoota keenya egaa akkuma jalqaba irratti sin beeksisee turtii namni waliin taasisaatti jiru weellisaa Muktaar Osmaan waliin kan nuyi taasisaatti jiru. Turtii keenya keessatti immoo dhimma murannoo haaluma wal fakkaatuun waa'ee aartii irraati kan dubbachuuf jiru. Egaa dhimmi aartii Oromoos dhimma maalummaaf eenyummaa waan ta'eef osoo hin beekiin miila fageeffannee xiqqoo ishee siyaasa haasa'uuf dirqamneerra. Kutaa lammaffaa keessatti waa'ee siyaasa Oromoo haasofna. Ammaaf garuu kallattii maan gara aartiitti kan fufnu ta'a. Mee Muktaar Osmaan har'a Awurooppaa darbee miila kee Oromiyaa irraa fageeffattee jiruu baqaadhaan immoo biyya Awurooppaa keessa osoo jiraattu har'a immoo Osfaanaa irratti isinan bohaarsaa isinan bashannansiisa jettee as Minisootaa keessa kan jirtu. Oromiyaa xiqqoo akkamitti ilaalte? Xiqqoo ishee waan sana dubbanneen booda isa booda waltajjiinoo akkam ture? Isa kana xiqqoo ishee nuuf kaasime waltajjii kee keessaa tarii qabiyyeen dubbannu bal'aa waan ta'eedhaaf walumatti qabdee akkatti naaf deebistuun barbaada. Weelluuwwan ati kaaste keessaa tokko Boontuu Arsii kan jedhu kan namoota teessoorraa kaasee namoonni baay'een si waliin shubbisaaf dhiichisaatti turanii bal'inaan dhagaamaatti ture galma keessa. Kana qofa immoo miti dhaamsa siyaasaa kan qabus ergaa jabaa tokko dubbachaa turte ati waltajjii irratti. Innis osoo Oromoo walii galee gamtaadhaan lolee kan jedhu. Waan kana yogguu wannoo gootu akkuma sana dubbii jabaatu ture achi keessatti jechuudha miirri namoota. Viidiyoo isaa gama Oromoo Diyaasporaa miidiyaadhaan illee laayivii dabarsaattan ture. Akkasuma miidiyaalee garaagaraa irratti darbaa ture. Gama Heeraan istiidiyoodhaanis Osfaanaadhaanis miidiyaalee duratti darbaa ture. Mee akkamitti ilaalte turtii kee torban dabarsitee asitti turte keessatti torban Osfaanaa irratti? Anaa dhufu koo ottuma koo Torban Osfaanaa baay'ee bareedaa ture. Baay'ee nama gammachiisa. Uummanni Oromoo biyya Noorz Ameerikaa jiru kuni akka malee itti qophaahee sagantaa kana hawwiidhaan eeggachaa ture waggaa 25ffaadhaa. Osfaanaan immoo jaarmaya ispoortii kan uummata Oromoo waggaa waggaan Noorz Ameerikaa guutuurraa walitti fidee amma Awurooppaarraayyuu namni dhufee sagantaan kuni uummanni Oromoo irratti hirmaatuudha. Ka hedduu nama gammachiisu. Daranuu immoo kan akka bareedu godhe koree barana Osfaanaa geggeesse. Koree akka malee jabaa kan yoomiyyuu caala jabaa tokko arge jechuudha. Koreen Osfaanaa kana sagantaa kana qopheesse. Sagantichi akka malee organized ka ta'e waan saba kanaa waan hawaasummaa waan agartee Oromummaa Oromoo fi Oromiyaan qabaachuu qabdu akka arginu kan taasise waltajjii san gubbaarratti yookiin dirree san gubbaarratti torban tokkoof qeerroo Oromoo kan biyya Ameerikaa kanatti dhalatee guddate kan aadaa ofii beeku ka afaan ofii beeku ka ofiin boonu
ka aadaa ofii ragadu ka oromummaa ofii ragadu kan waggaa lamaan sadeen kana oromiyaaf sagalee ta'ee agartee saba isaatiif sagalee ta'ee hiriira bahaa ba'e ummata isaatiif an oromoo jedhee dhaabbatu waltajjii akkanarratti deebi'ee arge jechuudha. Kan biraa immoo kan baay'ee na ajaa'ibee galma tokko keessatti nama 4,000 ol galgala tokkotti oromiyaadhaa alatti wayita argu baay'een gammadee waltajjii bareedaa ture. Yeroon isaa gabaabbatullee sirboota akka atuu jette ummanni jaalata jennee odeensi kenneen gammachiisa jennee kaawwan immoo ka odeensi nu sirbuu qabdan jedhu walitti qabnee sirbaa turre akkuma tu jette boontuu arsii olola diinaatiin abdiin kutatinaa kan jedhu sirba biqilaa guyyutaa maaluma lammiin oromoo yoo walii gale ka jedhu sirboota hamilee ummataa qabsootti kakaasan kanneen taphadheen jira. Artistii jabaan artii oromoo keessatti agartee maqaa guddaa qabu Taaddala Gammachuullee biyyarraa dhufee afeeramee waliin turre isaaf jalqaba yeroo waltajjii sanarratti waliin hojjennu baay'ee waltajjii bareedaa ture. Baay'ee gaarii. Tole yoo akkas ta'e bareedaa ture dhugaadha. Weellisaa Taaddalaa Gammachuu iddoo kana tureera. Yogguu sirba walharkaa fuutanii sirbitan illee waltajjii irratti taajjabameera. Inni kun yeroo baay'ee waan amaleeffatame miti. Artistoota biyyaa dhufan yookiis weellistoota yeroo ammaa ka'anii biyyaa dhufan faana carraa akkasii sirbuu isa jalqabaati moo kana duras gootee beekta waan akkatti? Rabbaa araaramuu fi Hacaaluu wajjiniin waltajjii Osfaana makana closing Osfaana waliin hojjannee jirra. Biyyarraa dhufeeti jechuudha. Kaawwan illee waliin hojjechuuf baay'ee fedhii qaba. Akka malee ijoollee lafaa dhuftu tan waliin hojjechuu barbaada. Maaliif hamileen isaanii wajjin isaan hojjetan baay'ee kan nama boonsu fedhii qaba. Garuu ammatti ijoollee biyyarraa dhufan ka'an waliin hojjedhe Yaaneet Kadiiriin illee waltajjii tokko irratti waliin hojjedhee jira. Kadiir Martuu Yaaneet Dinquu waliin Hacaaluu wajjiniin akkasitti isaan wajjin hojjechuu carraa argadhee jira. Ka ammaa ammoo Taaddala wajjiniin akka gaariitti waliin shaakallee waliin hojjechinee jira. Ayyeen daawwattoota keenya egaa akkuma jalqaba irratti isin beeksisee namni turtii waliin taasisaa irratti jirru weellisaa keenya maarreen isa waliin turtii taasisaatti jirra. Tarii gaaffilee gaggaafannu keessatti yeroo bal'aa fudhachaa jirra. Waan baay'ee irraa dhaga'uu barbaaddu Muktaar irraa anis akkasuma gaaffilee hedduudha kan hin qabadhee dhufe mee gara duubaatti an xiqqoo ishee si deebisa. Yoo waa'ee Oromiyaa xiqqoo waa'ee biyya keessa jiru waan ta'eef xiqqoo ishee haasaan sitti dheeresse mee Muktaar Osmaan har'a Awurooppaa irras deemee Ameerikaa irrattis weellisaatti jiru kuni weelluu yoom jalqabde weelluu tarii jalqabaa waltajjii irratti sirbite ni yaadatta laata tarii barrisaa fagoo yoo ta'es namoonni yogguu sana waliillee weellisaatti turte immoo kaan isaanii wareegamaniiru kaanis fuula rabbii deemaniiru kaawwan immoo har'aa lubbuudhaan jiru mee xiqqoo ishee duubatti nu deebisii galmee seenaarraa nu yaadachiisme. Sirbee ani jalqa dura sirbee ijoollummaa kiyyatti sirbee odoo bakka artii fi bakka kun akkanatti baandii muuziqaa maaliin hojjetan odoo hin ta'in kinati qabalee keessatti ijoollee leenjisanii sirbisiisan. Yoo san qalloo bareedan talaa ka jedhu san barreesse sirba tokko qaba qalloo bareedan talaas kootu yaa kololee qalloo bareedan talaas kootu yaa kololee. Boe na disu dide kiya garan si male boe na disu dide kiya garan si male ka jedhu ijoollummaa kiyyaan kanan barreesse tura sirbi ani barreesse kana sirba sanii albama kiyya isas jalqabaa irratti moo kan kan jalqabaa irratti hojjedhee nan yaadadha. Namoota baay'ee waliin ergasii immoo gara artii Oromootti ergan dhufee ol siiqee jalqaba artist Shaabee Sheekoo waliin hojjedhe erga Shaabee waliin hojjedhe ammoo ol dhufeen artistoota Oromoo hedduu amma jiran wajjiniin fi kanneen akka Eebbisaa Addunyaa warra qabsoo kanarratti wareegaman Jireenya Ayyaanaa kanneen wajjin hojjedhee jira. Maaramee Harqaa Zeenuu artistoota kanneen hojjetu jira. Birraatuu Lammaa Maanguddoo zamana durii yaa baallee sarariitii maal yaadaa bulaniitii jedhanii sirban isaan wajjin illee hojjedheen jira.
artistoota baay'eedha kanan waliin hojjedhe warra amma jiranis warra lubbuun hin jirre Adam Haruun eenyu ka biraa ammootu baay'eedha ka artistoota karaa Egaa erga seenaa kana duubatti deebistee nu yaadachiiste namoonni nu caqasaatti jiranii kanneen akka Maaramee Harqaafaa kanneen lubbuudhaan darbanii kanneen akka Eebbisaa Addunyaafaa warreen ati nuuf kaaste achumaan immoo bara amma jiru kana keessatti immoo kanneen akka weellisaa Haacaaluu Hundeessaafaa fudhachuu dandeenya. Jarreen kana faana isteejii tokko irratti yookiis waltajjii tokko irratti waliin shubbisuu dandeesseetta. Kan akka jireenya ayyaanaa immoo duuteef jirteensaa kan hin beekamne akka Miila Bakar Waaree kan ta'e yeroo hunda dhaloonni gaafatutu jira. Kanaaf kanneen biroo faana yoo wal qabsiiste artistoonni yeroo adda addaa sirna dhufee darbu yogguu isaan leellisan argina. Akka weellisaa Oromoo gameessa tokko baroota hedduudhaaf weellise tokkotti weellisaan yookiis artistiin akkamitti quuqqaa sabasaa miidhaa sabasaas haa ta'u eenyummaaf maalummaa sabasaa osoo himedha kan Muktaariin gammachiisu akka ilaalcha keetti. kana siin deebisin dura gaafii maatamma jettu kanarratti waan tokko beektaa sammuu kiyya keessa na dhufe. Artistoonni Oromoo artistoota agartee biyyoota biraa wajjin yoo walitti fuute dhugumatti artistoota saba isaaniitiif quuqama qaban saba isaaniitiif bara dukkanaa bara agartee maqaan Oromoon dhahamne irraa kaasaniiti Alii Birraa fa'aa, Imee Yuusuf fa'aa, Yunus Abdullaahii fa'aa, Abdullaahii Arsii fa'aa biyyaa baqatanii biyya Sumaaliyaatti baqatanii achirraa kaasanii hojjechaa turan. Noohoon fa'aa Rabbi isaa araaramu biyyaa baqatanii Saa'udii irraa jalqabanii haga ummanni Oromoo wal bira gahee wal dhagahutti irratti hojjechaa turan jechuudha. Artistoonni Oromoo artistoota saba biraatiin biyya keenya keessatti jiraniin yoo laalte adda maaltu adda ani nama weellisu jedhanii maallaqa qofaa fi sirbanii gammadanii jiraachuutti miti ka deeman rakkoo saba isaanii san fuudhanii gadi ba'anii wallisuun lubbuu isaanii kana gaaga'amarra kaayanii dhufanii jechuudha. Artistoonni Oromoo gaara seenanii qawwee qabatanii lolanii hooggananii lolchiisanii as gahanii jechuudha. Artistoonni Oromoo artistoota TPLF ka turan saniin akkasitti hojjechaa turan jechuudha. Gaara keessa namoota baay'ee qawwee qabanii ka gaara seenneeyyuu waraanatti ka makame artistoonni Oromoo. Isaan keessallee ka waraana immoo sadarkaa waraana hooggananiillee lolchiisaa turantu ture jechuudha artistoonni Oromoo. Yoo kana walitti madaaltee ilaaltu artistoota biyya biraatirraan adda. Artistoonni Oromoo saba isaaniitiif jedhanii quuqama isaaniitiif jedhanii ka biyya kamirrattuu godhamee hin beekne guyyaa adiidhaan ajjeefamanii jiran. Kan akka Eebbisaa, kan akka Hacaaluu Hundeessaa, kan tokkicha Oromiyaaf Rabbiin kennee diinni nu harkaa fudhate jechuudha. Hagas wareegama warra kenne jechuudha artistoonni Oromoo. Jireenya ayyaanaa fa'aa mana hidhaa keessatti. Usmaayyoo Muusaa fa'aa mana hidhaa keessatti. Shaabee Sheekoo fa'aa mana hidhaa keessatti. Elfinash Zarihun, Adam Haruun beektee hedduun isaanii gatii guddaa kafalan artistoonni Oromoo. Gatii guddaa saba isaaniitiif kafalanii jiran. Adam Haruun nama lolee lolchiise. Adam Haruun nama waraana qawwee qabatee lola seene. Kadiir Sa'id nama waraana ta'ee ganna meeqa bosona keessa deeme. Wallisaa jagna ammallee qabsoo Oromootti warra jiru. Galata namaa dhoksuun agartee Rabbiin jaalatu. Yoo kana laallu artistoonni Oromoo akka gara beekumsa siyaasaatiin illee yoo fudhatte. Artistoota jajjaboo sammuun isaanii bilchaataa kan agartee abbaa feete waliin taa'anii dhimma saba isaanii haasayanii waan saba isaanii ibsuu dandayan nama chaalenji gochuu dandayan sammuu bilchaataa artistoota qabani Oromiyaan kan qabdu jechuu. Kanaaf addunyaa kana irratti ani artistoota addunyaa irratti arge keessa dhagahu keessa haga dhagahe keessa jechuu haga sammuun koo hubate keessa artistoonni Oromoo baay'ee jagnoota gootota takka lameen inuma jira akkuma
Shuumoo baaqelaa yoo affeelaa oolte tokko dheedhiin keessaa mul'atu sun takka lama ima jiran. Kan namni agartee garaan sobamee yookaan beekamtiif sobamee waan sabni isaa kun itti jiru kan hin beekin tarii kan maatiin isaatu hin dammaqsiniin maatiin isaatu hin dammaqin namoonni akkasii nu keessa tokko hin jiran garuu harki caalaan nama quuqama saba isaa qabu nama sodaa malee saba isaatiif dubbatu ammallee bara wayyaanillee itti jiran ammallee agaboo bulanii odoo hidhaman odoo ajjeefaman amma erguma Hacaaluun wareegamee booda baatii jaha dura artistiin tokkollee wareegamee ture garaa buraayyuu kanatti ajjeesanii jiran siigalee artistoota baay'ee hidhaatti guuranii jiran biyyaa baqachiisanii jiran akkuma bara keenyaa jechuudha. Kanaaf artistoonni Oromoo qoonni isaan qabsoo Oromoo keessatti qaban qooda salphaa miti ka ammallee godhaa jiranii. Hawaasnillee kana beekuu qaba. Namoonni waa beekna jedhan namoonni saba kanaaf hin dubbanna jedhan artistoota Oromootiif kabajaa guddaa kennuu qaban. Akka Habashaan jettu sanitti jecha azmaarii jedhu saniin gadi xiqqeessanii nama laalurraa of qusachuu qaban. Yoo gara Oromummaa fi gara hawaasummaatti dhufte artistoonni Oromoo beekumsa guddaa dandeettii guddaa waa'ee Oromoo fi Oromiyaa irratti waa'ee siyaasaa biyya isaanii irratti qabani sagalee guddaa humna guddaa qabu. Tole yoo akkas ta'e weellistoonni Oromoo gahee kana qabuudha kanatti kaasaatti jiru. Yoo weellistoonni Oromoo gahee kana hunda kan qaban yoo ta'e waan isin itti aarsaa kaffaltanii umurii keessanitti warri isin afoollee turan itti aarsaa kaffalanii isa booda immoo isin dhuftanii amma immoo dhaloonni ammaas itti aarsaa kaffalaatti jira. Mee iddoo kam ga'eera jettee yaadda? Isa kana immoo caalmaattiyyuu fooyyessuudhaaf artistiirraa akka artistiitti maaltu eegama jettee yaadda? Saba keenyarraa akka sabaatti jaarmiyaalee siyaasaas haa ta'u qaama aangoo olaanaa biyyattiirra jiru mootummaas haa ta'u akkam ta'uu qaba jettee yaadda? Fakkeenyaaf yeroo ammaa kana yoo fudhatte jiruuf jireenya artistoota Oromoo fudhachuu dandeessa. Ati immoo naatii olitti siiqinsaan beekta. Har'as jireenya du'aaf jiruuf du'a gidduudha kan isaan jiraatani. Maqaa guddaa qabu wanna maqaa isaanii fiit godhu immoo gochuu hin danda'ani yeroo adda addaa wanna akkasii yeroo adda addaa mudataa weellistoonni yeroo adda addaa kumatu. Kana qofallee miti ati yeroo dhiyoo biyya yogguu turte weelluu kee gaafa waraabde weelluu waggoota dheeraa fuulduraa hojjette biyyatti dhaqxee kiliippii isaa waraabdeetta. Kana gochuudhaaf immoo baasii hedduutu jira. Ispoonsera dhabuun jira, rakkoon dinagdeedhaa jira, meeshaalee uffata jirtu kana jira, waan meeqatu jira. Mee kanaaf kanneen biroo yoo ilaaltu akka ilma Oromoo tokkoof artistii Oromoo tokkootti qaamni dhimmi ilaallatu hundumtuu maal gochuu qaba jettee yaadda? Waan isin itti dhamaatan kunoo sadarkaa kamirra ga'eera akka keetti? Raawwanneera moo jalqabarra jirra moo gidduu jirra moo eessa jirra akka keetti? Akka kiyyattis akka gaarii bareedarra jira jechuudha. Akkitti ani ilaalu, akka ani ilaalutti. Akkamitti yoo jettee artistoonni Oromoo dhamaatiin yookiin ifaajeen guddaan nuti goone uummata Oromoo dammaysu. Uummanni Oromoo ani Oromoodha. Oromiyaan biyya tiyya. Aadaan kiyya dhiitamee jira. Eenyummaan kiyya narraa fudhatamee jira. Falmuu fi falmuu malee falli biraan jiru ka jedhu kana itti waliigallee hojjechaa turre jechuu hojjechaa jirra. Kanammoo uummanni keenya fudhatee har'a Oromiyaa fi Oromummaa aadaa keenyaa fi biyya keenya mirga keenya uummanni Oromoo falmachaa jira. Qeerroon Oromoo kumaatamaan qabsootti bobba'aa jira. Kuni qeerroo Oromootiin ka'i loli falmadhu jennee halkanii guyyaa irratti wallisaa turre jechuudha. Kuni har'a bu'aa buusee jira. Kuni har'a hojiidhaan mul'achaa jira jechuudha. Qeerroon dur qalamaan falmi jenneeni qalamaan akkasitti waggaa 4 waggaa 5 snaayiparii fuuldura dhaabbatee falme sun har'a qalamaa miti ka of harkaa qabu. Har'a kilaashii fi bireenii of harkaa qaba qeerroon sun. Bakka hojjetu bakka baratu dhiisee bosona Oromiyaatti galee san of harkaa qaba. Kuni bu'aa guddaa. Hawaasachatti yoo dhufte immoo iddoo sanatti sin qaba. Tarii warreen nu caqasaatti jiranii ammati qeerroon Oromoo qarreen Oromoo kan qalama qabatee jiru amma lagatti seenee qawwee qabatee jiraadha kanatti jette. Akkasuma jette miti. Kana jechuun qawwee hidhachuun suni gaariidha jetteeti kanatti amantu. Qawwee hidhachuun gaariidha. Sirriidha. Akkitti qawwee hidhattu nama qawwee hidhatetu sireebaa jira. Nama qawwee hidhatetu
si ajjeesaa jira. Nama qawwee hidhatetu eenyummaa kee dhabamsiisuuf deemaa jira. Nama qawwee hidhatetu lafa kee saamee sirraa fudhataa jira. Nama qawwee hidhatetu hayyoota kee beektota kee sirraa ajjeesaa jira. Hooggantoota kee mana hidhaatti tortorsaa jira. Ka amma mana hidhaa jiran. Hooggantoota kee kan kabajaa qaban hidhee salphisee gadi isaan buusee waan agartee rakasiise fakkeessee itti taphachaa ture. Itti taphachaa jira ammallee. Kana bakkatti of deebisuuf nama fardaan si ari'u fardaan malee jalaan baatu. Eegala irra sii deebi'a. Nama fardaan si ari'u fardumaan jalaa baata. Lafoo jalaan baata. Nama qawweedhaan si ari'aa jiru qawwee qofaan falmatta. Qawween gaafa inni badaa ta'u gaafa ati quuftee nama biraatti roorrisa yoo jette. Suni sirrii miti. Fuuldura dhaabbatta jechuudha. Amma garuu ummanni Oromoo ollaa itti birmachiisanii isa ajjeesaa jiran. Hooggantoota isaanii hidhanii mana hidhaa keessa jiran. Hardhallee kaleessallee mana hidhaa keessatti guuranii salphisanii gadi xiqqeessanii hayyoota keenya. Kan Oromoon lubbuutti jaalatu, kan Oromoon kabaju, kan Oromoof gatii guddaa kafalan. Saba isaanii biratti kabajaa guddaa qaban. Hooggantoota qabsoo Oromoo kan bara dheeraa hooggana qeerroo biratti jaalala guddaa qabu. Jawaariin yoo fudhatte, obbo Baqqalaa yoo fudhatte, kanneen fuudhanii badii tokko malee hidhanii xiqqeessanii ummata Oromoo biratti kabajaa isaanii gadi buusuuf yaalanii turan. Kan gana godhu diina qawwee qabu. Hacaaluu ajjeesee namni dhugaasaa dhokse diina qawwee qabu. Diina kana irra aanuuf ofirraa faccisiisuuf dhugaa kee deeffachuuf qawwee qofa. Daawwattoota keenyaa gaaffileen kutaa lammaffaa keessatti qabadha jedhee yaade weellisaa Muktaar Osmaan waliin kan taasisaatti jiru kaasaa jirta waan ta'eef bulleessinee madabarra iddoo kanatti. Yoo akkas ta'e ilaalchonni lama jiru ammayyuu gariin Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf lafti bari'eeraa iftuun ifteetti waan ta'eedhaaf mootummaa amma jirru qabanneetoo gara ofa footti deemnaa gariin jedhu jira Oromoo keessa. Gariin biraan immoo lakkii Oromoon ammayyuu qabsoo keessa jira waan ta'eedhaaf falmannee galma ittiin geenyaa yaanni jedhus Oromoo gidduu jira. Yogguu kana ilaallu immoo ati akka nu badheetti dubbii kee bu'uura godhadhee lakkii falmachuu qabnaa iddoo barbaanne hin geenye kan jedhudha kanatti jechaatti jirtu akkasitti nu badhe. Yoo akkas ta'e Oromoon nuni galma geenyeerraa raawwanneerraa isuma kana jabeeffachuu qabna jedhu akkasuma immoo lakkii qabsootti jabaachuu qabna hidhachuu qabna kan akka kee jedhutu jira. Isa kana Oromoonoo laman jiru Oromiyaanos yeroo laman jirtu isa kana akkamitti yoo walitti araaromsine gaariidha jettee yaaddame tarii isa kana akka ilaalcha keetti. Laal asirratti akkaataa namni itti hubate. Ani amma waan itti hubadhu tokko addeessee sitti barbaada. Akkitti ani hubadhu fakkeenyaaf Oromiyaan waan barbaaddu argattee jirti mootummaadhuma kana jabeessinaa namoota jedhantu jira jedha. Amma dubbiin kun baay'ee ulfaataadha beektaa. Akkamitti ulfaataa ta'a seeti. Olola jidduu kana namoota irratti deeman tokko wal fakkaata. Maal siin jechuu barbaadeeti fakkeenyaaf dhaabonni mootummaan kun jijjiiramni kun ta'ee jira biyyatti gallee karaa nagaa falmanna jedhanii dhaabni martuu gale. Erga biyyatti galanii booda akka mootummaan kun hin jijjiiramin dhaaba hundattuu agarsiise tokkicha iyyuu hin dhiifne. Dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo hooggana isaa hidhaatti naqe miseensota isaa hin ajjeese. Dhaaba KFO hooggantoota isaa hidhaatti naqe miseensota isaa hin ajjeese. Qixxeema godhe mootummaan kun waajjira isaanii jalaa cufe yoo gara siyaasatti erga dhufne. Amma wanti deemaa jiru jechuudha. Karaa nagayaatiin fakkeenyaaf amma dubbii dheengadda tokkotti deemaa jirra jechuudha. Karaa nagayaatiin deemna jecha jedhu san an akka hubadhe sitti maali? Akkitti ani hubadhe. Oromiyaa keessatti du'a deemaa jira. Lolli Oromiyaa jidduutti deemaa jira. Ummanni Oromoo dhumaa jira. Lolli amma Tigraay irraa garam dhufe gara Oromiyaa dhufee jira. Kanaaf Oromiyaa irraa lolli dhaabbachuu qaba. Mootummaanis warri qawwee qabatee lolus waboon jechuudha. Gattaa'anii haasawuu qabanii kan jedhuudha. Kan jarri kun dubbataa jiran warri amma waan kana dubbataa jiran kan dubbataa jiran. Sadaffichi immoo
lakki Oromiyaan tun bilisoomtee jirti. Aangoorra nuyi Oromootu jira ilmaan abbaa gadaati. Nuti jijjiirama kanayyuu fide amma booda wannumti nu barbaachisuyyuu footoo qamadii fi boqqolloo keessatti ka'uudha. Wanni nu barbaachisu jedhanii kan haasayan sadiitu jira jechuudha. Kan Oromoon adda baasee beekutu irra jira. Oromoo kanatti agartee waan ittiin fakkaanne itti finnee isa burjaajessuun nurra hin jiru. Yoo warra dhaabota siyaasaa Oromoo kana akka isaan addaan fagaatan, akka isaan addaan deeman yoo goone wareegama ilmaan Oromoo irratti dheeressina. Nuti keessattuu warri biyya alaa jiru jechuudha. Wanti ta'uun irra jiru eenyutu maal jedheedha. Maal jedhanii akkamitti hubannaadha. Yoo manni akka ammati jettee kanatti hubachuu danda'a. Siigalee yeroo amma fakkeenyaaf dubbii kee dammaan qabee Muktaar haasaan kan keeti. Garuu konseptiin yaadota lamaan karaa nagaaf karaa qawwee qabsoonaa miti. Konseptii inni kun aangiliin ruumerii namoota gidduu jiru ati akka weellisaa gameessa tokkootti haaluma wal fakkaatuun immoo ati jajjabee turte qawweessi hidhattee akka turte nuuf kaasaatti jirta. Sanallee achumaan kaasuudha kan hin barbaadu. Ati kaasaatti kan jirtu moo advokeet gochaatti kan jirtu immoo Oromoon hidhachuu qaba qawweedhaan jabaachuu qabaadha. Nama fardaan si ari'u fardumaan jalaa baata malee jette jecha kee keessatti. Kana jechuun immoo nama hidhatee sitti deemu hidhannoo maan itti deebitaa qawweef qawweetu deebiidhaadha kanatti jechaatti jirtu. Yaada aadiyooloojii isa karaa nagaa deemna jedhee addi bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti OFC yookiis Koongireensiin Federaalistii Oromoo akka jaarmiyaatti biyyatti gale miti jechuun koo kan obbo Daawud Ibsaan hoogganamu ABO fi Profeesar Marraa Guddinaadhaan kan hoogganamu OFC'n jedhan aadiyooloojii sanarraa miti ani konseptiin koo. Fakkeenyaaf mootummaan aangoo irra jiru fudhadhu. Isa Oromoo gidduutti olola kana isa achi keenye qaamuma aangoo irra jiru iyyuu ati jalqaba kaasteetta. Ani Abiyyi akka Oromootti hin fudhadhu aadiyooloojii Oromoon qabu ilaalcha Oromoon qabu waan ta'eef maqaan Oromoo ta'uu danda'atte jalqabatti dubbii kee keessatti. Sana siin kabaja. Haa taatu garuu Oromooma gidduutti maaltu taajjabama amma gareema PP fudhadhu. ABOs ta'ee OFCs ta'ee baaksiima tokko keessa jiru lamaan isaaniiyyuu. Aadiyooloojii barbaade yoo haa ta'u malee waraana immoo jajjabee keenya immoo dhuma jiranitti kaa isaaniis rakkoon qabu. Garuu rakkoon ani konseptiin ani irraa sii kaasaatti jiru warri mootummaa bira jiran atuu kaastee bar. Isaan kana ABOf OFC peejiima tokko irra keenyee amma aadiyooloojii sana qaama mootummaa jiranis kunis Oromoo bar. Oromummaa isaanii naal taate? Oromummaa kan namni namaa kennu namarraa fudhatu miti. Fakkeenyaaf pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa fudhachuu dandeessa. Obbo Shimallis Abdiisaa haaluma wal fakkaatuun Dooktar Abiyyis fudhachuu dandeessa. Muummicha ministeeraa biyyittaa akkasuma immoo qondaaltota maqaa isaanii tarreessuu dandeenyutu jira. Oromummaa qabu jarri kun. Haaluma kanaan immoo kanneen gara gamanaa siif kaase kana kanneen akka amma dura maqaa siif jaarmiyaa OFCs haa ta'u ABO haaluma wal fakkaatuun kan akka Jaalmarroofaas fudhachuu dandeessa. Isaan kunis Oromoodha. Ilaalchi isaanii adda adda. Isa kana Oromoon akkamitti araarsuu danda'a isa jedhudha konseptiin koo malee kana filadhu kana hin filatiin isa jedhu miti konseptiin koo akkasitti otoo naasirreessite. Araarsuu danda'u laal. Jaarmeen kuni Oromoof waasii goonaa Oromoodhaaf bu'aa buufnaa Oromoodhaaf nagaa finnaa jedhanii kaan miti. Nagaa finna yoo jedhanii nagaan kun karaa kamiin naa dhufa. Karaa kamiin nagaa waaraa argadha ka jedhu filachuun kan isarra jiru Oromoo. Siigalee ani akkuma reefu siin jedhe jaarmana jedhan lachuu tokkumaa naaf. Akkasitti hubachuu qaba. Lachuu tokkumaa filannoodhaan deemnee boordii filannootti galmaa'anii jiran. ABOlleen OFClleen. Odoo filannoon sun nagaan deeme jarri lachuu hin deeman. Yoo moo'atan biyya bulchan. Akkasimi jarri lachuu seera Itoophiyaan tumteen sanuu ka OPDO fi wayyaaneen tumteen seera saniin ka filannootti deeman. Fudhatanii jechuudha. Seerri sun gara Oromootti taatee yadda achumaan. Seerri sun ka Oromooti miti. Oromoon hin tuman. Garuu immoo isaan maal fudhatan? Gaafa kana ummata isaanii waan abdataniif akkumaan reefu siin jedhe. Jarri kun akka hin filamne waan beekaniif odoo filannoo ta'e akka hin filamne waan beekaniif ummanni Oromoo dhibbarraa dhibbatti jaarmiyoota kanneen hin filata. Jedhanii amanu. Anillee nan amanu. OPDO deebisee Oromoon akka hin fille nan beeka.
odoo carraan jiraate har'ayyuu Sinqaba Muktaar iddoo sanatti jecha kana irra deddeebite waan ta'eef durallee si gaafadheera warreen nu caqasaatti jiran immoo gaaffii kaasuu malu. Oppiidiyoo akka lammaffaa hin filanne nan amanaa kan jedhudha ati kan kaasaatti jirtu. Biyya keessa yoo fudhanne garuu biyya diiyaaspooraa jiraniifate egaa haa ta'u garuu gariin mootummaa deeggarus jira gariin mormus jira. Isa kana maal bu'uura godhatteeti ati namni lammaffaan filatu jettee kanatti itti amanuu dandeenya.